Kabajamoof jaallatamoo hordoftoota maatii YouTube channelii kiyya channelii Generation Success akkam jirtu nagaan waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif abaayyetu. Egaa akkuma yeroo darbe gama YouTube channelii Generation Success kanaan barnoota waliin eegallee barachaa jirru barnoonni keenya akkuma itti fufetti jira jechuudha. Kanaaf barnoota keenya egaa General Physics chapter 2 fixuudhaaf deemna jechuudha. Paartii lama bichaan noof yookaan immoo mata duree xixiqqaa lama noof jechuudha. Mata dureewwan sana har'a goolabuudhaaf deemna jechuudha. Egaa mata duree tokko as keessatti xumurraa kan itti aanu immoo YouTube itti aanurraan xumurra jechuudha. Kanaaf egaa akkuma beekamu namoonni toora YouTube channelii kiyyaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuudhaan na cinaa dhaabbadhaa walumaan wal guddifnaan isiniin jedha. Egaa yeroo hedduu akkuma dubbachaa ture gama koorsii generaalii qofaa otoo hin taane koorsiiwwan biraallee sirraan daballee kan hojjennu ta'a. Akkasuma barattoota exit exaamii fudhataniif illee gaaffileewwan exit exaamii irra dhufaniif warreen fayyadan akkasuma barattoota remediyaaliidhaaf illee waan barbaachisu koorsii isaan barbaachisu asirraan hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Akkasumas barattoonni eebbaaf qophooftan gama riisarchii keessaniit illee waan isin barbaachisu gaaffii tokko tokko yoo qabaattan asiin wal deeggaruu ni dandeenya. Ani firiidha jechuudha. Egaa kan isin irraa eegamu toora YouTube channelii kiyya subscribe godhaa, hiriyoota keessaniif qoodaa, barnoota akkuma itti fufetti jira irraa baradhaan isiniin jedha. Egaa kutaan har'a waliin ilaallu chapter 2 keessaa waa'ee paawuriiti yookaan immoo aangoo kan jennu san paawuriin maal fakkaata akka fiiziksitti aangoo sakaraa kan biraa osoo hin taane akka fiiziksitti aangoo maal fakkaata yookaan immoo jechi paawur jettu kun fiiziksii keessatti maal bakka buutii maal nu barsiistii kan jedhu gaa asiin waliin ilaallee baranna jechuudha. Egaa hiikasaarraa yookaan paawur defined as the time rate of energy transfer. The time rate of energy transfer kana jechuun maal jechuudha? Paawurii jechuun reeshoo dalagaa tokko dalageessuudhaaf anniisaa baafne hiruu hanga yeroo nutti fudhate yookaan immoo walumaa galatti paawurii jechuun akka seera fiiziksitti dalagaa tokko dalagaadhaaf anniisaa nuti baafne yeroo nutti fudhateef yoo qoonne paawurii argannaa jechuudha. If an external force is applied to an object and if the work done by this force in the time interval delta t is W, then the average power during this interval is defined as the dhiibbaa ala tokko objektii tokko irratti dalageessine sanaa booda time intervalii kenname keessatti immoo dalagaan dalagaa W yoo ta'e sanaa booda average poweriin time intervalii sana gidduutti work done over delta t ta'a jechuudha. Work done over delta t ta'a. The instantaneous power P is defined as the limiting value of the average power as delta t goes to 0. As delta t goes to 0. Kana jechuun maal jechuudha? Instantaneous power gaafa jennu paaworii bakka asirratti bakka taayimiin intervaaliin taayimii keenya baay'ee walitti dhiyoo almost gara 0tti kan dhiyaatu yookaan immoo garaagarummaa daqiiqaa sekendii nuti hin taane maayikiroo sekendiitiin paaworii keenya safaraa adeemuu jechuudha. Paaworii keenya safaraa adeemuu. As delta t approaches to 0 jechuun almost garaagarummaan time intervalii lamaan gidduu jiru gara 0tti siqachuudha. Almost 0 jechuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Garaagarummaan time intervalii keenya baay'ee dhiphoo bakka taatetti paaworii keenya safaraa adeemuu jechuudha. Paaworii safaraa adeemnaa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti gaa hiikaan paaworii maal inni? Paaworiin time rate of energy transferidha. Time rate of energy transfer jechuun reeshoo energy baafnu gara yeroo nutti fudhate jechuudha. Reeshoo energy baafnu gara yeroo nutti fudhate reeshoo solaalle energy transfer paawuriidha jechuudha. Inni kun paawuriidha jechuudha. Kanaaf walumaa galatti definitioniin paaworii kana fakkaata jechuudha. But work done in F dot delta R is thus P is W over delta T implies that F dot delta R over delta T is equal to FV. Delta R over delta T jechuun immoo yookaan immoo jijjiiramni rate change of position time rate of positioning velocity waan ta'eef yookaan immoo velocity is the time rate change of velocity position waan ta'eef yookaan immoo
reeshoon poozishiniidha gara taayimii velocity waan ta'eef paaworiin gama biraatiin force dot v jechuu dandeenya jechuudha. Force dot v sanaan ibsuu dandeenya. Hariiroo work done over delta t irraa kaane jechuudha. Generally, power is defined for any type of energy transfer. So the most general definition of power is PE over T. Definition waliigala isaa power in energy transfer over time dha yookaan immoo dalagaa tokko dalageessuudhaaf anniisaa nuti baafne yeroodhaaf gaafa irra yeroo nuti fudhateef gaafa irra power arganna. Most common definition isa kana. San bira kan kute garuu power work done over delta tiin kunis bakka itti fayyadamnu qabna jechuudha. Maaliif kennama keenya irratti hundoofne nuti amma gaafa example hojjennu kennamni nu kenname bifa kamiin kenname work done dhaan kenname immoo force fi velocity nu kenname immoo energy dhaan nu kenne yoo energy nu kenne most common famous isa ta'e sana fayyadamna jechuudha. Yoo force fi velocity nu kenne power barbaade immoo dootii lama waliin goone power arganna jechuudha. The SI unit of power is joule per second, also called watt. SI unit is joule per second. Sababni isaa energy maal joule safarama time in second dha kanaaf joule per second. Joule per second jechuun immoo watt dha. Watt. So the SI unit of power is watt jechuu dandeenya jechuudha. Watt dha jechuu dandeenya kanaaf egaa 1 watt jechuun maal jechuudha 1 joule per second. Kun immoo 1 energy transfer over 1 second jechuudha. Kun immoo kan faana wal qixa 1 kilogram meter square per second square faana wal qixa jechuudha. Sababni isaa energy maal kilogram meter square per second dha. Kilogram meter square per second dha. Second itti daballe second square ta'a. Kanaaf egaa SI unitiin power second watt dha. Gama biraatiin 1 joule per second jechuu dandeenya. Gama biraatiin 1 kilogram meter square per second square dha jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Yoo gama SI unit isaatiin kan nu gaafatamu ta'e inni kan bira a unit of power in the US customary system is horsepower. Inni kan bira HP jira. HP SI unit the unit of power dha yookaan immoo power itti safaruu dandeenya. 1 HP qixxeeta 746 waatti horsepower jechuudha. Aangoo farda tokko jechuudha. Aangoo farda horsepower yaa aangoo fardaati jedhama. 1 HP 746 waatti dha jechuudha. Egaa warra kanaa yeroo baay'ee calculation keessatti nuuf hin kennamu maaliif beekuu qabdu jedhaniitu irra darbama. Kanaaf yeroo waan akkasii nuuf kenname egaa 1 HP hariiroon ishee 746 waatti ta'uu ishee beeknee calculation keessatti iddoo isheen nu barbaachistetti ishii bakka buusnee fayyadamna jechuudha. 1 kilowatt hour is the energy transferred in 1 hour at the constant rate of 1 kilowatt. 1 kilowatt hour jechuun energy sa'aatii tokko keessatti transfer ta'e energy sa'aatii tokko keessatti transfer ta'e jechuudha. 1 kilowatt 1 kilowatt jechuun immoo kiiloo meeqa ken 10 the power of 3 dha mire kuma tokko ken kuma tokko dha. Kanaaf 1 kilowatt houring theta kuma tokko joule per second. 1 kilowattiin kuma tokko joule per second dha. Joule per second dha. Kanaaf egaa 1 kilowatt hour ishin jettu kun energy sa'aatii tokko keessatti transfer taate reetti 1 kilowatt dhaan energy ammamitu transfer ta'e jennee kan barbaadnu jechuudha. The amount of energy represented by 1 kilowatt hour is la ishin tokko 1 kilowatt qixxeetaa kuma tokko joule per second ishin jettu 1 kilowatt dha. 1 kilowatt hour ishin jettu immoo kuma tokko joule per second sana sa'aatii tokkoon baay'isna. Sa'aatiin tokko sun immoo gara sekondiitti jijjiirretti. Sa'aatiin tokko daqiiqaa meeqa daqiiqaa 60 sekondiitti gaafa jijjiiru meeqa 60 baasuu 60 kuma 3,600. Kanaaf kuma 3,600 sekondii san itti yoo baay'ifne maal arganna 3.6 baay'isuu 10 power of 6 joule arganna jechuudha. Joule arganna. Kanaaf 1 kilowatt hour energy yookaan immoo amountiin 1 kilowatt hour keessatti energy transfer ta'uu danda'u 3.6 baay'isuu 10 power 6 joule jechuudha. Joule jechuudha. Kanaaf egaa warra akkasii kun warra common dha jechuun calculation keessatti iddoo baay'eetti warra itti fayyadamnudha. Warra itti fayyadamnu gara beekannoodha yoo nu kennes itti fayyadamna yoo nu kennu baates kan itti fayyadamnudha jechuudha. Haala gaaffii sanaa yookaan immoo haala gaafatamne irra dhaabbannee kan itti fayyadamuu dandeenyudha. Inni kan biraa center of mass dha. Center of mass
is the point at which all the masses can be considered to be concentrated. Kana jechuun maasonni hedduu yoo jiraata yookaan immoo paartikiloonni lamaa fi sadii ol yoo jiraata fakkeenya paartikilii sadii yoo ta'an paartikiloonni sadan maasii garaagaraa qabu. Maas 1, maas 2, maas 3 qabu. Velocity adda addaa qabu. Velocity 1, velocity 2, velocity 3 kan mataa isaanii qabu. Akkasumas immoo argama positionii isaanii kan garaagaraa qabu. Jechuun maas 1 pointii mataa isaa kan irratti argamu qaba. Kun positionii mataa isaa qaba. Particle 2 akkasuma positionii kan mataa isaa qaba. Particle 3 akkasuma positionii kan mataa isaa qaba. Sanaa booda pointiin jarreen kan sadaniif koomanii ta'e immoo poointii tokkichi bakki itti jarreen sadan tuqaa tokko irratti ibsuu dandeenyu jechuudha. Center of mass jechuun jarreen kan sadan yookaan paartikiloota sadan positionii adda addaa qabaatanii maasii adda addaa qabaatanii bakka garaagaraa jiran kana tuqaa tokko irratti yookaan positionii tokko irratti bakka jarreen kana itti propertoota isaanii ibsuu dandeenyu yookaan immoo waa'ee jara sadanii bakka tokkotti bakki haasa'uu dandeenyu center of mass jedhama. Center of mass jedhama. Center of mass kun egaa the point at which we can talk about all the particles at one point jechuudha. Kanaaf center of mass ikhtisaasa kana it is located somewhere on the line joining the particles and is closer to the particle having the larger mass. Center of mass kun laayinii paartikiloota kana wal quunnamsiisu bakka ta'e wayiitti argama yookaan immoo tuqaa wayii irratti jechuudha yookaan pointii wayii bakka specific taate wayii irratti jechuudha. Akkasumas center of mass kun gara kamitti dhiyaata jechuudha. Gara paartikiloota keessaa isa maasii guddaa qabutti. Gara paartikiloota keessaa isa hangi isaa guddaa ta'etti dhiyaata. Fakkeenya paartikilii tokkoof lama sadii yoo jiraatan paartikiloota sadan keessaa paartikilii inni lammaffaa ammauntiin isaa yookaan hangi isaa baay'ee guddaadha taanaan center of mass gara paartikilii tuu sanatti siqaa jechuudha. Tuqaan nuti irratti waa'ee jarreen sadanii haasa'uu dandeenyu gara paartikilii tuutti siqeetu jira jechuudha. Kanaaf it is closer to the particle having the larger mass kan jedhu isa kana jechuudha. The center of mass of the pair of particles located on the x-axis as shown in figure below lies somewhere between the particles. It is given by jedhe inni kun egaa fakkeenyaan nu barsiisuudhaaf deema. Partikilii diyaagiraamii kanarraa akkuma argitan paartikiloota meeqa jira? Paartikilii lama. Paartikilii lama jira. Paartikiliin kun lamaan M1 fi M2 qaba. Jechuun maasii garaagaraa qabu. Sanaa booda paartikiltuun maasii guddaa qaba. Particle 1 positionii x1 irratti argama jechuudha. Jarreen kun walumaa galatti paartikiloonni lachanuu x axis irra jiru. X axis irra jiru yookaan immoo sarara coordinate x axis irra jiru. Sanaa booda particle 1 positionii x1 irratti argama. Particle 2 positionii x2 irratti yoo argame center of mass isaanii egaa kun pointii fi akkuma asirraa argaa jirtan gara M2tti siqee jira. Sababni isaa maaliif M2tu maasii guddaa qaba waan ta'eef. M2n M1 irra maasii guddaa waan qabuuf yookaan particle 2n particle 1 irra baay'ee guddaa waan ta'eef yookaan ulfaatina guddaa waan qabuuf center of mass gara particle 2tti siqee jechuudha. Now the center of mass of the system is given by x center of mass. X axis irra waan jiruuf x subscript gone center of mass jechuudha. CM center of mass isa M1 times x1 plus M2 times x2 over M1 plus M2. M1 maasii particle 1 dha. X1 immoo positionii particle 1 yookaan immoo x axis irra particle 1 eessatti argama? X1 irratti argama. Positionii dha jechuudha. Walumaa gala x1 x2 ne positionii dha. We can expand this concept to a system of many particles for particle mass m lies on x-axis for n particles. Inni kun inni olto jenne partikiliin tokkoof lama yoo ta'an partikilii lama qofa. Partikiloonni kun immoo n partikilii yoo ta'an dhibba yoo ta'an kuma yoo ta'an n yoo ta'an walumaa galatti jeneraal isaa n yoo ta'an akkam ta'a m1 times x1 plus m2 times x2 plus m3 times x3 plus dot plus mn xn over m1 plus m2 plus m3 plus dot plus mn ta'a jechuudha. Walumaa galatti formula isa jalqaba particle 2 dhaaf hojjanneen maasii isaa respective position isaa faana baay'ifnee erga walitti daanee xumurree booda total maasii dhaaf irraa jechuudha. Yeroo kana center of maasii argannaa jechuudha. Isa kana bifa summation itiin ka'uu dandeenya. Then the center of mass become x center of mass in the summation of I mi xi over the summation of I, which is equal to the summation of I
MIXI over capital M. Capital M kun total mass jechuudha. Total mass M3 yoo ta'an M1 plus M2 plus M3 capital M nuu kennaa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti isa kana jechuudha. The same is true for Y and Z axis. Inni kun X axis irra waan jiranii fi Y axis fi Z axis irras gaa yoo jiraatan bakkuma X jenne sana Y buusna yeroo Z ta'ummoo Z buusna. Kanaaf walumaa galatti concepting center of mass yookaan immoo hiikni center of mass partikiloonni lamaa fi sanii ol jiraatanii position adda addaa irratti kan argaman tuqaa tokko fudhannee position tokko irratti yookaan immoo tuqaa sana irratti partikiloota jiran hundumaa waa'ee isaanii irraa dubbachuu bakka dandeenyu jechuudha. Akkasumas immoo tuqaan center of mass keenya gara partikiliisa ulfaatina guddaa qabutti siqee argama. Gara sanatti siqaa jechuudha. Kanaaf egaa waa'een center of mass kana powering energy transfer per time dha. Kanaaf garaagarummaa yookaan immoo hiikaan jarreen kana lamaanii kana fakkaata. Calculation isaa immoo dhuma boqonnaa lama irratti hojjenne irraa waan ta'eef as keessatti fidee hojjechuun barbaanne asitti hiikuma isaa barra jechuudha. Yoo barbaachisaa ta'e immoo gaaffii biraa qopheessinee bifa worksheetiitiin hojjechuu dandeenya. Kanaaf egaa walumaa galatti mata dureewwan xixiqqaan kun lamaan yaada kana of keessaa qabu jechuudha. Egaa barnoonni keenya har'aaf qopheeffanne waa'een paaworii fi center of mass kana fakkaata jechuudha. Gabaabumatti dhumarratti kan hin jedhu yoo jiraate namoonni toora YouTube channel kiyyaaf haaraa taatan adaraa subscribe gochuudhaan na cinaa dhaabbadhaan isiniin jedha. Hiriyoota keessan affeeraa barnoonni akkuma itti fufetti jira. Yoo jabaannee wal cinaa dhaabbannee wal guddifne egaa YouTubein kunis guddatee waa hedduu irraa barachnee waan garaagaraa irratti hojjechuu dandeenye YouTube guddaa gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf walumaa galatti barnoonni barnoota gaarii isiniif haa ta'u jabaadhaa nagaan tura.